የምትረዱኝ ሰዎች ለምን ነገር ጋሩ ደንደሰን ዘዴ አከደዚን ዝራብያ ከቻልሽ በአማርኛ በደንብ ተናገር። ችግር የለም በኦሮምኛ ቢሆን ችግር የለም። በኦሮምኛ አይ አብዛኛውም ጊዜ የሚሰሙት እንደዛ ስለሆነ ድምጽሽን ከፍ አድርጊ። አዎ በአማርኛ ሳራ ምናምን ሳራ ስለምትሰማ ድምጽሽን ቆይ ከፍ አድርጊ። ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ ያለው ነገር ተናገሪ። አጋስ ፍሬራ ብሪ ተቆለ እርገ ብሪ ጃታ ከቲ ብቻ እርገ ከጃ ፍሬ እርገ እና አማ ከጃ ለማ እና ቢሮ ጃል ወጋለማን ጀተና እርግቴ ነምቲን ጃለማና እንጀዳን ጃለማን ሲተደነራ እና ሰራተኛን ከና ገደቢቱ ጀዳን ጃዮገው ደበያ ነሞ ደሞሳ ጋፈደ ጀናን እሲቲን ከንና ሲወልን ቀባፍዳ ናንጀዳን እና ከንለ እሺ ጀደቱ ወጀታራ መጉያ ዲያቴራ መጉ ኮቱ ዋንስ በርባዱፍቱ ጅራ ኮቱ ናንጀቴ እና ነምቲን ተካ ከፊት ተናከኒት ጃለማን እና ናሩኩቴ የና እቲ መደ የናኒን እቲ መደ የናኒን ሲሩኩቴ ኤና አንጅቴ ነጋፈት እና ናሩኩቴ ጀደት ሙቂ ወላ አኒ ሲንኦብኔ ወላ አኒ ተኩኔ ጀቴ ነምቲን ከፈት ዮቲን ከፈቱ አዳርኩኔ ጀቴ achite bitaa'een anjit achitaa'een taa'ee qagar mana qabattee naangaltee namitti ammoo uffata fiddee dhuftee achi geette maqaan kiyya caaltu jedhama baay'ee rakkadhee namittiin baay'ee na cucceetti si sararlishaalloo naan jedhama nan taane lafitti እና akka hojjedhee mana namaatiin na ergaa guyyaa 3 faa guyyaa 4 guyyaa 11 gaa hojjedhu isituu fudhate garaa kiyya qoqo jiraadheeti isi miriki ያችኛት አይዞሽ አትሽ በእናትሽ እግዚአብሔር ይረዳሻል አይዞሽ እሺ እና ራንጌት ዳፊ መጠየና ለምቲ እንደውም ወላ ጀተ ኢሲናቱቄ አን ፖሊሲ ብረ ደመየናኒ ፖሊሲ ብረ እንደም ትየዳኒ ጉያ ኩዳኒ ቀጠረኛችን ትገኒ አቺ ወኖ ነገር ገና አቺ ኩናቴስ ሰሚ መላል አቺታ ወደረች Biragal isi atto boode birri naanjedha hidigati naanjedha nafaan deemama nufi keessa hojjedhu naanjedhi በቃ ይሄንን እኛ ለሚመለከተውን ለክና እንግዲህ ፈጣሪ ያቀርማ ነምቲ አከነ ነገቱ ገነት ከተማ ያዳምቲ ገነት ሙሐመድ ጀዳምቲ ቢሮ አሙ እዚህ በረክና ነገር ችግርሽን ምትደበድብሽን ቢሮ ብር የሚወስዱና ችግር ላይ ነው ያለኝ ከቻላችሁ የምትረዱኝ ሰዎች ለምን ነገር ጋሩ ደንደሰን ዘዴ አከደዚን ዝራብያ ከቻልሽ በአማርኛ በደንብ ተናገር። ችግር የለም በኦሮምኛ ቢሆን ችግር የለም። በኦሮምኛ አይ አብዛኛውም ጊዜ የሚሰሙት እንደዛ ስለሆነ ድምጽሽን ከፍ አድርጊ። አዎ በአማርኛ ሳራ ምናምን ሳራ ስለምትሰማ ድምጽሽን ቆይ ከፍ አድርጊ። ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ ያለው ነገር ተናገሪ። አጋስ ፍሬራ ብሪ ተቆለ እርገ ብሪ ጃታ ከቲ ብቻ እርገ ከጃ ፍሬ እርገ እና አማ ከጃ ለማ እና ቢሮ ጃል ወጋለማን ጀተና እርግቴ ነምቲን ጃለማና እንጀዳን ጃለማን ሲተደነራ እና ሰራተኛን ከና ገደቢቱ ጀዳን ጃዮገው ደበያ ነሞ ደሞሳ ጋፈደ ጀናን እሲቲን ከንና ሲወልን ቀባፍዳ ናንጀዳን እና ከንለ እሺ ጀደቱ ወጀታራ መጉያ ዲያቴራ መጉ ኮቱ ዋንስ በርባዱፍቱ ጅራ ኮቱ ናንጀቴ እና ነምቲን ተካ ከፊት ተናከኒት ጃለማን እና ናሩኩቴ የና እቲ መደ የናኒን እቲ መደ የናኒን ሲሩኩቴ ኤና አንጅቴ ነጋፈት እና ናሩኩቴ ጀደት ሙቂ ወላ አኒ ሲንኦብኔ ወላ አኒ ተኩኔ ጀተ ነምቲን ከፈት ዮቲን ከፈቱ አዳርኩኔ ጀተ achite bitaa'een anjit achitaa'een taa'ee qagar mana qabattee naangaltee namitti ammoo uffata fiddee dhuftee achi geette maqaan kiyya caaltu jedhama baay'ee rakkadhee namittiin baay'ee na cucceetti si sararlishaalloo naan jedhama nan taane lafitti እና akka hojjedhee mana namaatiin na ergaa guyyaa 3 faa guyyaa 4 guyyaa 11 gaa hojjedhu isituu fudhate garaa kiyya qoqo jiraadheeti isi miriki ያችኛት አይዞሽ በእናትሽ
እግዚአብሔር ያዳሻል አይዞሽ እሺ dhugaaf viidiyoo akkana arguun qalbiitu nama caba. Ani gizee tokko baay'ee qalbiin koo na caba. Ijoollee keenya yeroo laalu hedduu tokkoon keessi koo na caba jechuudha. Maaliif jennaan gola ormaa keechaa kan seenee arge gubaa ibiddaa kan gubatee arga akkuma jedhanii gola madaamii keessaa nama seenee hojjetee arge malee namni seenee hojjenne arguu hin danda'u. Yeroo ammaa dallaalonni ijoollee hojii humna isaaniitii ol gurgurachaa maallaqa garuu ofii nyaatu. Ijoolleen kun yookaan maallaqan argatan yookaan dalagaa gaariin galan dallaalonni haala kanaan itti taphachaa jiru. Biyyarraa ni fidu erga biyyarraa fidanii ka'aniin booda asitti itti taphatu. Keessattuu ijoolleen Dubaa yeroo ammaa deemaa jirtanii warri biiroo isinitti taphatu. Dallaalonni isinitti taphatu. Adaraa keessa yeroo deemtan yoo danda'ame karaa seeratiin dallaala harka gaafa geessanii dallaalli akkuma barbaadetti isin gurguratee isin maallaqa isin argattanii waan akka isin argattanii dallaalaa hojjechaa baatu jechuudha bara baraanu. Dhageessanii miti amma viidiyoo kana beekatu mana akka hanga dhumaatitti isiniif kute malee kan irraa hafeenis dubbachuu wallaal gurra keessaniin dhagaa jedheen. Sababbiin isaa wanta ishiin hojjettu hundumaa kan irraa fudhachaa jiru dallaaladha. Amma immoo ani waggaa 2 miti ji'a 2 qofa si fudhadhe jetteeni baatii 4 bira hojjette mindaa ji'a takkaa qofa kennitee fi biyya ergatte kaawwan garuu dallaalittiin birrittiin kennini ishii wajjin fidii koottu jetteen maaliif kana jette beektu maallaqa san fudhachuuf jechuudha dallaalittiin ishiidha kennuu yaanne jechuudha maallaqicha gara ofii fudhachuuf immoo seeraan biyyarraa dhufte erga jette mana tokko akka warra ala hojjetuutitti akka nama badee ala jiruutitti akkamitti hojjechiisti dallaaltittiin jechuudha. Mee kuni maal jedhama? Namni biyyarraa bar seeraan dhufe seeraan koontiraata mana tokko galee seeraan hojjeta qaamaan hojjechiifamee fi malee akkanatti ittiin taphatamu jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa kuni maaliif gizee gillasabiin tokko namatti bilxoome jireenya mataa ofii namarratti jiraatu nama tokko biyyarraa nama fidee gizee gillasabiin tokko nama gurguratu baay'ee namatti dhagahama. Osoo ana ta'ee hoo osoo wanti kuni kan obboleewwan kiyyarra gahaa jiru kuni osoo narra gahee hoo jedhanii yoo yaadani baay'ee dhugaa rabbii ni ulfaata. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ni ulfaata jechuudha. Sababbiin isaa maaliif jennaani biyyi lafaatuun buburreedha akka namni yaadetti namaan ta'u. Ani yeroo darbe wantani waggaa 4 dura na mudate yeroo yaadadhu yeroon jalqaba biyyarraa dhufe jechuudha. Kan nu fudhate gillasabii tokkodha. Yoo xiqqaate shamarra 80 oli kan nu fide garuu biyyarraa nama tokko qofaadha jechuudha. Biizaa keenyas hojjechiise kan nu fide isaa iqaamaa keenyas kan nu hojjechiise maqaa nama saniitiin jechuudha. Kafiila keenya jechuudha inni tokkichi. Inni biiroodha garuu biiroo doo ta'u biiroo osoo hin taane biiroon Itoophiyaa fi inni fi warri Itoophiyaa olii galanii haala saniin jechuudha. Hojiin nuti gallu hojii humna keenyatii oliidha. Dalagaan nuti dalannu jechuudha. Mindaan gizee hojii gallu jara wajjin dubbatanii nu galchan 4,000 hanga 5,000 jechuudha. Isa kana yoo achitti madaamutaan hojii kana hin dandeenyu yoo jenne ani biiroodha 4,000 kaffalee 5,000 kaffalee maal naa hojjechuu dhuftire yoo kana naan hojjenne nuun jettee nu dararaa turte. Garuu nu mindaan keenya 1,000 qofannaa kaffalamaa ture dhugaa dubbachuudhaaf waggaa tokko keessatti 3,000 4,000 hojjechaa baay'ee garuu mindaan keenya 1,000 dhibbuma takka illee irra nuuf hin goone jechuudha. Inni haala kanaan waggaa tokko gaafan hojjedhee jedhu bakka baay'ee tokko na jibbisiise mana yoo jijjiirratan mana tokko tsadda'aa baatee ji'a 2 ji'a 3 teechee mana san hojii ofirraa qallalchiiste mana tokko kaalaal tsidaati yoo dhaqasilaa manni isaanii baay'ee ulfaata baay'ee kosiidha isa sirreechitanii gaafa manni wanti hunduu bareede hojii salphachaa deema gaafa akkasirra geenye mana sanii ni baana jechuudha. Indagana mana immoo hojiin ulfaatu gala. Haala saniin booda ifadhee tana warra biirootiin ani kanatti nu hojjedhu yookaan kontiraata nagalchaa yookaan biyya nagalchaa jedhee didee jechuudha. Waaqayyoof galannaa ga'u garaa qulqulluudhaan kadhachaa ture. Waaqayyoos immoo mana nama jiru kana naa kenne kinoo har'a gad dhaabbadhee hojjedhe jechuudha waggaa 4 mana kana. Kana yoo isiniin jedhu
biyyarraa yoo dhufnu baay'een keenya yeroo ammaa kana fa'aa waan nuti hin beekne baay'eetu jira. Kara dallaala amma ani ejensiidha waan ta'eef malee osoo dallaala ta'e carraa kana naaf hin kennu. Maaliif kan alaafa gizee ani mana deemee hojjedhu sanirra fayyadama jechuudha. Kanaaf ejensii sababii ta'eefan carraa kana argadhee jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan biyyarraa yoo dhuftani ejensiidha yoo ta'e malee dallaala amantanii hin dhufinaa isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun baay'inatti dhagahame viidiyoo kana sheer godhaa hadaraa keessan obboleettii keenya kana sagalee ta'aa isiniin jechuun affeerraa kooti. Viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Laayikiin keessan obboleettii keenya rakkoo keessaa baasaa. Sheeriin keessanis akkasuma isinis immoo jabaadhaa anis nan jabaadha isiniin jedha turtii na wajjin gootaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu baay'ee horaa bulaa.